Hallelujah. Waaqayyo jira saba Waaqayyo. Waaqayyo darbatee nama gatu. Hallelujah. Galanni siif haa ta'u kadhannaa keessan, faarfannaa keessan nu jajjabeessaa turte, nutti dubbachaa turte. Gooftaa Yesuus galateeffannaa. Hafuura Waaqayyo jira. I just feel Holy Spirit. Hafuurri Waaqayyo lafa kana jira. Hafuurri Waaqayyo mana keessan kee jira. Simadhaa. Hafuurri qulqulluun nagaa namaaf kennu, ni boqonnaa namaaf kennu. Inni keessa namaa geeddaru, inni seenaa namaa geeddaru. Boleessa koo boleettii koo lafatti jirtu. Hafuurri Waaqayyo achi jira. Harka keenya gara Waaqayyo ol kaasna lafa jirrutti ija keenya cufanne. Akka jenna Waaqayyo na duukaa jedha maaloo. Yaa Waaqayyo jedhaani. Amma fuula keen jira. Sin barbaada. Isin baan keessan kan sin tulfaate. Gara koo kottaa jetteetta. Gara kee immoo dhufeera. Ba'aa koonarraa fudhuu dandeessa. Hidhaa koonarraa hiikuu dandeessa. Na fayyisuu dandeessa. Namaaruu dandeessa. Ganama kana natti bu'i. Ganama kana na tuqi. Ganama kana na geeddari. Ganama kana na dammaqsi. Waanan jiru keessaa na baasi. Hafuura keenaaf kenni. Ayyaana keenaaf kenni. Dibata keenaaf kenni. Maqaa Yesuusiin saba keef kenni. Kennaan kun laatamu Gooftaa Yesuus. Ayyaana kennu barbaachisaa. Bara nun jiraannutu bara hamaadha, bara sodaachisaadha. Bara wanti jaan arginu hundumtuu gegeeddaramaa jirudha. Si'a sadii dadhabina koo keessatti Waaqayyoon kadhannaanii jedhee garbichi kee ayyaanni koo sigaattiin jette. Abbaa nuufiyyuu ayyaana kennu barbaachisaa. Baricha keessa cabsinee kan ittiin dabarru. Baricha moonee kan ittiin dabarru ayyaana kee. Maqaa Yesuusiin obboloota mana jiran ammala gara kee ilaalaa kan jiran online kana kan na dhaggeeffachaa jiraniif ayyaana keessi kadhadha. Dibata keessi kadhadha. Hafuura keessi kadhadha. Maqaa Yesuusiin halaatamuuf. Maqaa Yesuusiin halaatamuuf. Baricha keessa cabsinee kan ittiin dabarru. Ayyaana kennuuf kenni Yesuus. Dibata kennuuf kenni Yesuus. Hallelujah. Ergaa Waaqayyo na keessa sagalee Waaqayyo iddoo xinnoo dandubifate Waaqayyoon kadhanna. Ergaa Waaqayyo na keessa jiru. Hallelujah. Hafuurri qulqulluun nu gidduu jira waan ta'eedhaaf. Hafuura Waaqayyo kanaan ergaa Waaqayyo dhageenya yeroo xinnoodhaaf Waaqayyo gooftaan si haa eebbisu abbees jira guddadhu. Hafuura Waaqayyo sirra jira ammayyuu dabali kana caalaa dabali argame. Guddee Waaqayyo gooftaan maccaa si haa eebbisu. Hafuura waaqeffannaa akka kanaatti saba Waaqayyo. Waaqayyo hojii qabarra. Waldaa Waaqayyo waan mana teenyeef hojii qabu miti. Waaqayyo gooftaan maccaa amma jireenya keenya irratti lafa nuun jirrutti hojii qaba. Kanaaf namichi inni mootichi suni mana mootii keessan hojjetu sun geggeessaan suni yeroo micaansaa jalaa dhukkufatte Kiristoos bira dhufeetu Yesuus Kiristoosiin akkanatti hin jedhe. Ani namoota naa ergaman baay'ee jira. Danuu jiran. Na dudduuba kan jiran akkam barbaadeetti kan hin ergadhu. Iddoon barbaade immoo akka dhaqaniif kan hin gochuu danda'u. Kanan ajaju nama baay'ee jira. Garuu waan tokkoon siin jedha ati mana koo dhaquun sin barbaachisu. Waa garuu sirraan barbaadaa. Waanan sirraa barbaaduun qaba. Waanan sirraa barbaadu immoo si keessa jira. Furmaata jira si bira. Nama bira furmaanni hin jiru. Ani geggeessaadha. Namoota baay'ee na dhagaa amma garuu dhageessisuu hin danda'u. Garuu si bira furmaata jira jedhee Yesuus Kiristoositti dubbate. Akkanatti hin jedhe Yesuusiin. Micaa dhukkufattee manaa qaba namichi kun. Mana koo immoo dhaquun sin barbaachisu. Maal godhe? Sagalee kee duwwaa dubbadhu. Dhaa'oon koo hin fayyite. Hallelujah.
ilaala Yesuus Kiristoos mana namicha sanaa hin nanne dhaquun isa san barbaachisne namichi amantii qaba ture saba Waaqayyoo eenyu irratti amantii qaba jecha Yesuus dubbatu irratti sagaleen Yesuus keessaa ba'u geeddaramsa akka inni fidu fagootti illee waan haaraa akka inni gochuu danda'u namicha kanaaf galeera hubateera. Kanaaf gara Yesuus dhufeetu Yesuus sagalee kee du'a ergi jedheen. Sagaleen Yesuus hundumaa geeddara. Sagaleen Yesuus asii dubbatamu manatti jirtu keessa haalatti jirtu keessatti jireenya koo geeddara. Neetwoorkii barbaadu Yesuus. Qilleensa kee deemu mul'isu Yesuus. Xiyyaaran barbaadu Yesuus. Sagaleen isaa yeroo dubbatamu jecha geeddaruu qaba. Hallelujah. Sagaleen isaa hin fayyisarras kan dhukkubfatte kan abdii kutatte kan jireenyi si jalaa dukkanaa'e arra sagaleen Yesuus gara kee dhufu. Sagaleen jireenyaa inni ta'e ilmi Waaqayyoo ganama kana fayyina siif haa ta'u obboleettii koo obboleessa koo. Sagalee kee ergi jedhe. Hallelujah. Hallelujah. Wow. Furri qulqulluu mana kana kee jira. Dhugaan isinitti hima. Waaqayyo lafa inni jiru immoo hiikamatu jira saba Waaqayyo. Birmaduu hiikama namni yeroo lafa furri qulqulluu jiru. Wangeela Yohaannis boqonnaa 2 baafadhaame. Wangeela Yohaannis boqonnaa 2. Hallelujah. Wangeela Yohaannis boqonnaa 2. Glory. Waaqayyo waan hojjetu qabaarra. Hallelujah. Rakkina keessatti abdii Yesuus bira jira kan irratti dubbadha. Rakkina keessatti abdiin eenyu bira jira? Yesuus bira jira abbo. Boleessi keenya sila yeroo inni kana dubbatu. Lallaba koo keessa galaa jira mucaan ture. Wangeela Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 1 kaasee nan dubbisa akkana jedha. Guyyaa sadaffaatti immoo kutaa biyya Galiilaa mandara Qaanaatti cidha tokko ture. Haati Yesuus achi turte. Ishee kanatti nu dubbadhame. Ilaala. Macaafni qulqulluu Yohaannis yeroo dubbatu maaltu ture jedha? Cidha ture. Eessatti ture? Biyya Galiilaa jedhamtu. Magaalaa immoo maal jedhamtu keettedha? Qaan jechuun Kansaasitiin jirti safara jechuudha. Safara Kansaasitii keessa iddoo akkasitti. Galiilaa keessatti cidha ture. Cidha kana keessatti immoo nama baay'eetu affeerame obboloota koo. Namni yeroo cidha qopheeffatu nama baay'ee affeera. Firaan affeera, obboleessa affeera, hiriyaan affeera. Namoota hin beekne namoota beeku hin affeera. Nama baay'ee affeera namni yeroo cidha qopheeffatu. Cidha jechuun gadda miti. Cidha jechuun lafa namni itti gammaduudha. Lafa namni itti faarfachuun irra jirudha. Lafa namni cooma muree nyaatudha. Lafa namni itti kolfuudha. Cidha jechuun akkas maaliif waa'ee cidhaa beenna waan ta'eef hundumti keenya. Kan fuunee mana dhaabbanne cidhi maal akka ta'e namni yeroo cidha isaati namni ilkaansaa kalee sana argamne gaafa sana argama. Mucaan durbaa guyyaa sana hin kolfine taanaan rakkina qabde jechuudha isheen. Mucaan dhiiraa gaafa cidha isaati hin kolfine, hin faarfanne, hin utaalle, hin shubbisne inni rakkina qaba malee guyyaan suni guyyaa gammachuu jedhamee beekama jechuudha. Mana gammachuu kanatti lafa cidhaa kanatti haati Yesuus waamamteetti tokko Yesuusii fi bartoonni isaa cidha irratti waamamaniiru. Ilaala. Yesuus bartoonni Yesuus haati Yesuus namoonni naannoo sana firrindumtuu waamameetu cidha kana irratti hirmaachuudhaaf dhufe jedha sagalee Waaqayyoo dubbata kana.
Cidhi kun cidha maaliitiin jedhee cidha gammachuuti. Maqaa Yesuusiin gammachuu namaa kan namarraa fudhatu ganama kana kan waraaname haa ta'u. Ilaa obboloota koo gammachuutti waamame Yesuus. Mana gaddaatti miti. Maariyaamis mana gaddaatti mana gammachuutti waamame nama baay'ee jira. Wangeelli akka jedha ana jedha miti sagalee Waaqayyoo jedha. Yesuus bartoonni isaa cidhatti waamamanii turanii. Lakkoofsa 3 akka jedha. Daadhiin wayinii duraa dhumnaan ilaalaa gaa wanta ta'uuf jedhu. As bira gammachuu jira, namni hundumtuu gammadaa jira, ililchaa jira, faarfachaa jira. Meeshaan hin taphatamaa, namni kolfaa hin dhugaa, hin taphataa, cooma nyaadhuu kolfii taphadhuudha. Gaddiin turre. Gammachuu jira, sagalee Waaqayyoo jedha namiti. Ituma kana ta'ee jiru sagaleen gabraa dhufe. Sagaleen dhagaaniin ben. Sagaleen gammachuu geeddaru. Sagaleen haala jiru, situationii jiru. Jijjiiruudhaaf sagaleen gabraa dhufe. Maqaa Yesuusiin sagaleen Waaqayyoo biraan taane ganama kana kan hidhame haa ta'u. Gara kee kan dhufu. Sagaleen gammachuu kee geeddaruu barbaadu. Sagaleeti eebba Waaqayyoo irratti qabdu. Abdii Waaqayyoo irratti qabdu geeddaruudhaaf dhufe. Sagaleen nama maqaa Gooftaan haa hidhamu. Sagaleen dhufe. Maal kan jedhu? Daadhii wayiniin dhumeera. Daadhii wayiniin dhumeera. Waan namatti ilaannu hin qabnu. Waan keessummaatti ilaannu hin qabnu. Dhugaatiin dhumeera jedhaniitu haasa'uu jalqaban. Eessaa warri gola keessaati daadhii dhiyeessan. Kalee ilaalaa obboloota gammachuu ture, kolfa ture, daadhii ture, waan nyaatan qabu, waan dhugan qabu. Amma garuu waan geeddarame. Amma garuu wanta isaanii yaadne, wanta isaanii hin eerranne tokkotu geeddarame. Maaltu geeddarame? Gammachuutu gara maalitti geeddaramaa jira? Gara gaddaatti geeddaramaa jira? Gara salphinaatti geeddaramaa jira? Gara boo'ichaatti geeddaramaa jira? Ituma kana ta'ee jiru garuu kan namatti tolu keessaa gammachuudhaaf gadda gidduu sagalee tokkotu jira ture. Gammachuudhaaf gadda gidduu mana sanatti kan affeeramee jiru. Waan hundumaa geeddaruu kan danda'u. Waan hundumtuu harka isaa kan jiru. Wanta inni dubbate kan ta'u. Wanta inni jedhe kan ta'u achi ture. Si keessa Yesuusa dhufu gadda kee gammachuutti kan geeddaru. Boo'icha kee kolfatti kan geeddaru. Fayyisaa biyya lafaa kan ta'e. Mootii ulfinaa kan ta'e. Yesuus. Mee Yesuus jedhame. Yesuus. Magaatala bagayya. Achi tureedha sagalee Waaqayyoo. Eenyu wajjin? Bartoota isaa wajjin. Haadha isaa wajjin. Daadhii wayinii haati isaa maal jettedha? Daadhii wayinii hin qaban jettee Yesuusitti himte. Ilaala. Haati isaa wanta golattaa saamaa jiru dhageesse. Ani fira ta'uu jedhee yaadaan ture. Wanti kun fira ta'uu. Maaliif amma kana information argatte? Cal jettee argatte miti. Maatii sanatti iddoo gaa'ilaa kanatti baay'ee siqinna qabdi ta'a malee akkamitti information suni nama hundumaa keessa ishee bira ga'e. Nama baay'ee jira. Nama baay'ee jiraati. Maaliif Maariyaam bira haasaan kun ga'e? Maaliif gammachuu jira? Ani yeroo yaadu firummaa waa'ee hiriyummaa qabdi waan ta'eef dhufaniitti mari'atan ta'a. Maal wayyaa Maariyaam? Maal wayyaa daadhiin hin dhume? Salphachuuf jenna. Gaddatu dhufuuf jedha. Boo'icha dhufuuf jedha. In argita namni hundumtuu gammadaa jira, ililchaa jira. Waan argine hin beekne argine. Gaa'ilattee kolfa jira. Ituma kana gidduutti sagaleen gaddaa dhufe. Maariyaam kana dhageesseetu nama gabraatti haasofte miti obboleettii koo obboleessa koo. Rakkina nu hin qabnu. Rakkina keenya namatti haasaan nama furmaata hin qabnetti. Rakkina namni qabu. Rakkina keenya mootota furmaata nuu kennuu hin dandeenyetti haasaanna. Maariyaam garuu yeroo kana dhageesse maal wayyade dhannee mari'anna.
maatii wajjin mari'anna, firaa wajjin mari'anna, namoota beeknoo wajjin mari'anna. Waamaa itti ol ga'i mee waamaa jetteetu ol ga'i waamteedha. Sagalee Waaqayyo akka jedha hin jedhu. Maariyaam garuu jedha sagalee Waaqayyo gara isaa furmaata ta'uu danda'u, gara isaa gadda kana akkuma gammachuutti geeddaruu danda'u, gara isa hundumaa qabu, gara ilma Waaqayyo Yesuus Kiristoos dhufteetu akkanatti hin jette. Yesuus etteenna daadhii wayiniin maal ta'eerratti jalaa dhumeera. Har'a waan baay'een nu jalaa dhumee jira. Nu jalaa kaleessa dheengadda gammachuu qabnu nu jalaa dhumeera saba Waaqayyo. Kaleessa dheengadda abdii nu qabnu nu jalaa dhumeera. Kaleessa dheengadda Waaqayyo waaqeffachuun keenya nu jalaa dhumeera. Waay wanta nuun yaanneetu jireenya keenya irratti dhufe. Biyya lafaa kana irratti har'a wanti jaan argamnu wanta nuun yaanne miti. Gaafa 2020 jalqabne sagantaa baay'ee, karoora baay'ee akka dhuunfaatti, akka waldaatti, akka biyyaatti, akka maatiitti qabna. Inni micaan qabne micaan godhadha, inni micaa qabu micaan dabaladha, inni manan qabne manan bitadha, inni fuune nan fuudha, inni heerumne nan fuudha, nan heeruma. Sagantaa baay'ee qaba namni, karoora baay'ee qaba. Bara deen nama iddoo guddaa ga'a jedha. Gammachuudhaan jalqabe. Waay 2020 lakkoofsa guutuudha. 20 dha waan ta'eef namni hundumtuu vaayirasiin kun hin dhufa jedhee, rakkinni kun hin dhuma dhufee, dhiphinni kun hin dhufa jedhee iyyaanne. Biyya keenya keessatti wanti har'a ol bukaa jiru kun, gammachuun gaddatti geeddarame kun, namni hin dhufa jedhee yaade hin jiru. Kun jireenya obboloota kun, jireenya biyya lafaati kun. Jireenya biyya lafaa jiraannu keessatti, biyya lafaa keessa yeroo jiraannu rakkina qabdu jedhe Gooftaa Yesuus. Biyyi lafaa rakkinaan guutuudha. Biyyi lafaa gidiraan guutuudha. Biyyi lafaa boo'ichaan guutuudha. Garuu namoonni Gooftaa beeknu rakkina keessatti eenyu bira dhannaadhama dubbiin. Yeroo rakkinni nutti dhufu gara eenyu ilaalla? Gara moototaati, gara guguddootaati, gara warra beektootaati, gara warra jajjabootaati eenyu ilaalla? Namni Waaqayyoo si'a tokko Daawit akkana jedhe, gargaarsan barbaade jedhe. Gargaarsaaf immoo gara moototaa, gara guguddootaatti nan iyyadhe akka isaan gargaarsa naa kennaniif. Garuu maal hin taane gargaarsa naa kennuu hin dandeenye. Gaafan ol ilaalu isa hunduma ol ilaaluu keessa furmaata jira. Na dhagaa saba Waaqayyoo, biyya lafaarra teessanii kan na dhagaa jirtan, sagalee Waaqayyoo isinitti dubbadha. Rakkina biyya keenya keessa jiruuf furmaanni isaa Yesuus bireera. Waaqayyo furmaata qaba. Haalli furmaata hin qabu. Wanti ilaalamu dukkana, wanti ilaalamu nama gaddisiisa, wanti ilaalamu nama dhiphisa, wanti ilaalamu nama yaaddeessa, wanti dhaga'amu nama raasa. Garuu waa jira, si keessa waa jira, na keessa waa jira. Furmaata alaa kan ta'e, furmaata biyyaa kan ta'e, furmaata dhalootaa kan ta'e Yesuus Kiristoos jedhama. Haaleluyyaa! Yesuus Kiristoos jedhama maqaansa. Namni furmaata dhabdee joonjaa jirtu yoo jiraate, furmaata barbaaduudhaaf olii gad deemaa jirtu yoo jiraate, har'a ergaan sii qaba. Kiristoos furmaata sii ta'uu barbaada. Kiristoos jireenya sii ta'uu barbaada. Kiristoos iddoo boqonnaa sii ta'uu barbaada. Kiristoos abdii sii kennuu barbaada. Kiristoos rakkina kee asii baasuu barbaada. Kottu gara koo siin jedha. Deebii gara kootti siin jedha sagalee isaatiin. Ani jireenya, ani dhugaadha, ani nagaadha siin jedha Yesuus. Gara Yesuusitti deebi'aa saba Waaqayyoo. Fuula Yesuus barbaadadha. Maariyaami dhatteetu maal goote gaam? Gara Yesuus dhatte. Yesuus ilaali gaa. Jara kana jalaati maaltu dhumeette? Daadhiin hin dhume. Daadhii wayinii hin qaban jettee itti himteedha.
lakkoofsa 4 na dhaggeeffadhaa lakkoofsa 4 Maariyaam Iyyasuus itti himtee Iyyasuus irraa galagaltee moo waa goote maal jette ila jara isaa isheetti manitti informationii dhageesse gammachuu gaddatti dhaga'u geeddaramuudhaaf jedhu inni dhageesse galagaltee Iyyasuus itti himte Iyyasuus ati hindumaa dandeessa garuu waa sitti nima daadhii wayinii dhumeera jetteetu itti himte galagaltee sinitti nima ergaan immoo sinii qabammoo sinittiin jette maayin ergaan kee maal godhaa itti waan anni siniin jedhu maal godhaa itteen wanta barbaaddutu hin ta'in wanta anni siin jedhu yoo goote furmaanni jira biyya keedhaaf lafa jiraattuuf maatii keedhaaf wanta ati barbaaddutu hin ta'in waan Waaqayyo siin jedhu yoo goote furmaata jira Maariyaam hidhatteetu maal gooteedha sagalee Waaqayyo wanta anni siniin jedhu Iyyasuus immoo haadha maaliif hojii koo keessa lixxaa ati maal taate hojiin koo keessa lixaa jirtan jedheetti dubbateetu akka jedhe waan anni isiniin jedhu godhaa hin morminaa ilaa itti maarte jechuudhaan wanta namni hin yaanne wanta hin eegamne tokko godhaa isiniin jedha wanta shaakaltanii hin beekne waan argitanii hin beekne wanta dhageessanii hin beekne wanta kana dura hin taane tokko godhaa isiniin jedha namichi nama dinqiidha garuu waa isinitti namaatti hin jedhe eenyaan maalattanii mormina waamanni jedhu godhaa Waaqayyo maal siin jedhe ennaan wanta Waaqayyo siin jedhu gochuu dhiistee wanta ofii keef gootee rakkachaa kan jirtu arra ergaan sii qaba Iyyasuus Maariyaam akkana jette wanta isiniin jedhu godhaa jette yeroo Iyyasuus Kiristoos Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 keessa dhattanii ilaaltanii boqonnaa 2 yeroo Iyyasuus Kiristoos cuubamee gara cuuphaa Yohaannisitti Yordaanos bira dhaqee cuubamee harka Yohaannisitti cuubamee yeroo inni ba'aa jiru waaqarraati sagaleen hin dhaga'ame sagaleen dhaga'ame sagalee waaqarraa sagaleen Waaqayyoo sitti dhaga'amu warra sagalee Waaqayyoo sitti dhaga'amu ganama kana sagaleen Waaqayyoo gurra keetti dhaga'amu sagaleen waaqarraa dhaga'ame namni hundumtuu ija isaa ol kaasee sagalichi maayin dhageen beeku argeen beeku ol ilaala gugee keessa sagaleen Waaqayyoo hafuura qulqulluudhaan dhuftee Iyyasuus irra buufatte akkana jedha sagalee Waaqayyoo maal jedha ilmi koo inni jaalladhu isa kana isa maal taa'e dhagaa innan jaalladhu innan kabaju innani waan ani jedhe godhu isa waan ta'eef isa dhagaa eenyuun Iyyasuusin Waaqayyo warra Iyyasuusin dhagaaniif furmaata qaba furmaata barbaaddu Waaqayyo dhagaa Iyyasuusin dhagaa obboloota koo Maariyaam nufteetu akkanatti hin jette wanta inni isiniin jedhu godhaa ittiin jette deebite ilaalaa gaa lakkoofsa 5 haati isaa yemmus warra achi ergamaniin waan inni isinitti godhaa jetteeni ilaalaa warri Yihuudoonnis seera ittiin ofii isaanii qodaa isaanii qulleessan qaban turani kanaafis gaanii dhagaa 6 tokkoon isaanii akka leetira 80 hamma dhadhabuu fi deegamutti kana fudhatanii achi dhaabanii turani laala Iyyasuus yemmus jareeniin bishaan gaanota kanatti guutaa ittiin jedhe dhaggeeffadhaa saba Waaqayyo karaa itti barbaadu hojjeta tun ta'in karaa ofii barbaadu hojjeta dubbiin garuu dhaga'uudha rakkinni kiristiyaanaa rakkinni koo rakkinni keessan karaa ofii barbaannu Waaqayyo hojjetu barbaanna no Waaqayyo
karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos iddoo kanatti karaa isaanii yaadne kaleessa engadda daadhiin ji'oota lakkaachisuu danda'a. Tuttureetu bishaan oliin makameetu daadhii ta'a. Amma garuu wanta arganii dhaga'anii hin beekne shaakalii hin beekne tokko Kiristoos Yesuus hojjechuu fedha. Maaltu ta'edha? Bishaan gaanitti akka kanatti hin guutanidha. Ta'ee hin beeku. Arganii hin beekan, shaakalanii hin beekan. Garuu maaliif? Maariyaam maal jetteetti? Wanta isiniin jedhu godha. Isa dhagaa. Hin dhaggeeffatinaa namoota. Hin dhaggeeffatinaa haalli waan ni jedhu hin ilaalinaa. Isuma dhagaa waan ni jedhu yoo dhageessan. Gammachuun kun itti fufaa jechaa jirti. Furmaanni biyya keenya akkanaa galeetti naasaan. Furmaanni saba keenya, saba Waaqayyoo. Waldaa Waaqayyoo si bira jira. Si keessa jira. Isa gadde gammachuutti geeddaruu kan danda'u. Karaa kan hojjedhu hin jedhin. Ati dubbiin kee duwwaan itti haasa'u duwwaan. Maariyaam nattee itti haasofte. Kana godhi daadhii madhumette malee akkas godhi hin jedhin. Attee itti haasoftee garagaltee immoo waan isiniin jedhu godhaa. Furmaanni bara keessa jiraannu Yesuus bira jira. Sagalee Waaqayyoo dubbata kana. Waaqayyoo si haa eebbisu. Ergaa Waaqayyoo na keessa jiru dubbata. Furmaanni Waaqayyoo bira jira obboloota. Kiristoos bira jira. Maal furmaanni kun dhufuudhaaf maaltu narraa eegama? Maaltu sinirraa eegama? Maaltu nurraa eegama? Akka waldaatti, akka dhuunfaatti, akka sabaatti, akka waldaatti. Maariyaam naxxeetti dubbatte. Jarri kun Yesuus Kiristoos akkanatti hin jedhe. Gaanii jiru hundumaa olitti qabaa ittiin jedhetu gaanii dhume kana keessatti iddoo gabraa moo fide miti. Gaanii iddoo gabraatiin dhufne achuma ture gaaniinis. Gaanii keessa garuu maaltu dhume ture? Daadhii wayinii dhume ture. Baay'ee nama dhiba mistirri sagalee Waaqayyoo. Ilaa gaanicha achuma dhaabbateera. Gaanicha keessaa garuu wanta dhume jira. Maaltu dhume? Daadhii wayinii dhugamutu dhume. Isa dhumeera jedhame. Isa hin ta'u jedhame. Isa duwwaa keessa Yesuus bishaan guute. Wanta dhumeera jedhame gatame kee waan nyaatamu inni baasuu danda'u Waaqayyoo duwwaadha. Wanta hin ta'u jedhame gatame keessa wanta ta'u kan baasuu danda'u Waaqayyoo duwwaadha. Namni hin danda'u. Gaanii cufamee dhumeera jedhamee gatame keetti Yesuus akkanatti hin jedhe dhaqaateen gaanii keessa bishaan guutee daadhii wayinii ta'ee sin beeku isa duras hin taane guyyaa sana ta'e arras hin taane yeroo Yesuus godhu garuu hin ta'a. Yesuus akkana jedhe bishaan kana itti dhagaataa bishaan itti guutaneera. Ilaa obboloota koo Yesuus Kiristoosin yeroo dhageessee jiraachuu jalqabdu bishaantu siif minyaa'uu jalqaba. Bishaaniin bishaan nunnunnuun bishaaniin bishaan laastikii keessa jiru bishaani boombaa keessa deemu bishaanuma itti naqaa jedhe keemikaalii itti dabale miti waan gabraa godhe miti Yesuus bishaaniin bishaan fuudhee geeddare maqaa Yesuusin rakkina biyya keenya ageeddaru Yesuus maala habagayya ageeddaru isa dhee kana fuudhee mi'eessu Yesuus qilleensa biyya keenya ageeddaru Yesuus bishaan fuudhee Yesuus hin geeddarin Yesuus hin geeddara obboleessoo boleettii koo Waaqayyoo hin geeddaru jettee kan jirtu yoo jiraate ituu Waaqayyoo jiraate maaliif kun hundumtuu ta'e Waaqayyoo dhugateera nu raanfatteera kan jettu yoo jiraate har'a ergaan sii qaba. Yesuus Kiristoosin dhaga'i jiraadhu malee Waaqayyoo hin geeddara waan hin dhugaa hin geeddara. Yesuus Kiristoos maal godheedha? Bishaan fuudhee wangeela dubbisna kan jedhu guutaa jedhee kanaafi isaan hamma afaanitti maal godhaneedha? Hin guutaneedha. Ani koo maalin yaada ture? Jarri kun maaliif hin gaafanneen jedhe. Maariyaam see tokkotti himteetti. Wanta inni jedhu maalidha? Godhaa jetteetti. Hin gaafatinaa jette. Hojiin keessan
bishaan guutaa sinin jedheera gowwummaadhaan bishaan guutaa angaruu waa yaadatu keessa isaaniitti yoona maali yaa namichi kun maanuu rakkisa faayidu ta'a maanuutti taphata namichi kun faayidu ta'a garuu jaallatanis dhiisanis maal godhu turan bishaanitti naqu turan amma maalitti amma afaansaa guututti amma afaansaatitti bishaanitti naqaniidha lakkoofsa 8 akkana jedha kana booda Yesus kana booda dhaabe kana booda maal booda wanta dhume gadda dhufe salphina dhufe booda Yesus bidiruu deema Yesus bidiruu dhaafamtee rakkattee dhiphachaa rakkachaa jiran deema bishaanirra Yesus dhufeedha sagalee Waaqayyoo har'as kana booda jedhan akka jedhama sittis akka jedha kana booda waataa maqaa Yesus Kiristoosin kana booda Waaqayyo waa godhu mana kee irratti kana booda rakkina dhufe kana booda Yesus biyya keenya irratti waa godhu kadhannaan koo hawwiin koo kana booda jedha sagalee Waaqayyo kana booda Yesus bishaanitti isaa cidha geggeessituu geessaa isaaniin jedhe isaan yemmuusi maal taaneedha itti geessaneedha amma gaa Yesus bishaanii oraabaati namoota irra cidha geggeessan dhaqaatti kennaaf jedhe Yesus yeroo Yesus waa godhu waataa ilaala lakkoofsa 9 namichi bishaan isaa dhaadhii ta'e sana mi'eeffatee ilaale waaw bishaan isa dhaadhii ta'e sana mi'eeffatee maal godhe ilaale bishaan dhaadhii kan gochuu danda'u tokko duwwaa maqaan isaa Yesus jedhama isa duwwaadha bishaan sana fuudhee dhadhaamatee ilaale dhaadhii isaa sana akka ba'e warra bishaan guuran sanaatiin bakka maalii namicha hin beekamne ture yemmus dhiirri misirroo ofii waamanii silaallee akka amala biyya kanaatti namni hundumaaf dhaadhii wayinii isa gaarii dura kennina ergasii immoo summanee qofaan dhaadhii isaa lafa fidu ati gara dhaadhii isaa gara immoo hamaa kennamaa ilaala maalittiin jedhanii ifama guddaa maalittiin jedhanii iddoo kanatti dhaadhii wayinii dhaadhiin kan namaaf kennamu jalqaba isa minyaa'u isa namatti tolu laatama ture jalqaba kan kennamu isa gaarii ture nuun garuu hin dogoggorreetu isa hamaa jalqaba laanne ilaala sila koo gaariidhaan dhuganiiru gammadaa turaniif sila koo minyaa jedhanii hundumsaaniif amma garuu waatte bishaan fuudhee daadhiitti geeddaree isa caalutti kenne isa caalu godha Yesus biyya keenyaaf ilmi Waaqayyo isa caalu hin godha nana mana Waaqayyo kanan godha dukkana keessa jirra gadda kee jira yeroo anaafati fuula Waaqayyootti gombifamne Waaqayyoon kadhannu Waaqayyo isa caalu godha isa yaadamne godha isa namni hin ilaalle tokko godha Waaqayyo yooti Yesuusin dhageesse gadi buutee fuula Waaqayyo barbaaddatte gooftaan Yesus kana godhe obboloota koo har'a wanta hadhaa jiraachuu danda'a jireenya keenya keessa maal narraa barbaada Waaqayyo har'a sinirraa Maariyaam kan isheen jette wanti inni jedhe dhagaa itti Waaqayyo kan inni nurraa barbaadu dhagahamuu barbaada Waaqayyo dhagaa jirraa nuun har'a Kiristoos hin nageenya jireenya keenya keessaa iddoo qabaa Yesus mana keenya keessaa iddoo qabaa Yesus laphee keenya keessaa iddoo qabaa Yesus eenyu dhaguu eenyaa ollanu
Eenyu jireenya keenya dhuunfate? Yesuustu jireenya keenya dhuunfateera. Jireenya koo dhuunfatee jira. Dhageenye deddeebi'aa jirra Yesuusin. Yesuusin namni dhaga'u furmaata biyyaa ta'a. Yesuusin waldaan dhageessu furmaata dhalootaa taati. Yaa saba Waaqayyoo, Waaqayyoo dhaga'amuu barbaadaa jira. Waaqayyoo dhaga'amuu barbaada jireenya kee keessatti. Dhaga'i Waaqayyoon. Maal siin jechaa jira Gooftaan? Maal nu barsiise Waaqayyoo sirratti? Wanta hin jirre kan jiraachisu Yesuus duwwaadha. Maariyaam kanaaf dhattee wantan isiniin jedhu dhagaa. Wantan isiniin jedhu dhagaa. Jarri moo wanta Yesuus jedhe dhaga'anii godhan. Wanta Yesuus nuun jedhe dhageenye jiraachaa jirra moo narra. Wanta Yesuus nuun jedhe dhageenye gochaa jirra waan goonu. Moo eenyu dhageenye goona? Kiristoosin dhageenye waan hundumaa hin goona taanaan furmaanni jira. Furmaanni dhalootaa jira. Kanaaf obboloota ko abdii kutannaa keessa kan jirtan, hamma yoomitti kan jechaa jirtan, wanti hundumtuu kan qabdan sin jalaa qambale. Kiristoosin dhaga'aa malee jireenya kee furmaanni jiraarras. Kiristoosin dhaga'i malee, Kiristoosin amanadhu malee, Kiristoosii wajjiniin jiraadhu malee furmaanni jiraarras. Furmaanni mana keef jira, furmaanni bultee keef jira. Furmaanni jira biyya lafaaf. Kiristoosii Yesuus waaqarraati dhufee furmaata teera. Furmaata biyya lafaa ta'e Yesuus qaraaniyoo irratti du'ee wanti hundumtuu raawwateera jedhe. Yesuus akka jedhaarra saba Waaqayyoo hundumtuu raawwateera. Hariyatamuun jibbamuun rakkinni raawwateera. Biyya lafaa keessattuu jirtanii rakkina qabdu hangaruu jedhe Yesuus. Maal ta'eera? Biyya lafaa moo'eera. Kanaaf jabaadhaa. Jabaadhaa. Ani biyya lafaa moo'eera. Jabaadhaa. An deebi'ee nan dhufa. Jabaadhaa. Mana harki namaan hojjetamne kan bara baraattiin si fudhadhee deema. Jabaadhaa. Kanaaf yaa obboloota ko rakkina amma keessa jirru keessatti abdii inni ta'e Yesuus jira har'as. Rakkina mana gaa'ilaatti dhufe rakkina kana keessatti furmaata ture. Furmaanni isaa immoo bishaan fuudhee daadhiitti geeddare. Har'a jireenya kee hadhaa'ee fuudhee mi'aatti geeddaruu danda'a. Haala hadhaa'ee keessa jirti biyyi keenya akka biyyaatti. Kaleessa gammachuu ture, kaleessa kolfat ture. Na yaadadhaa waggaa lama dura hundumti keenya akka waldaatti akka dhuunfaatti Waaqayyoon galateeffannee haleluuyaa jechaa turre. Har'a garuu haleluuyaa jechaa hin jirru waa'ee biyya keenyaaf. Gammachuu keenyatu gaddatti geeddarame. Kolfa keenyatu boo'ichatti geeddarame. Garuu ergaan sinii qaba saba Waaqayyoo. Kaleessa gammachuu ture. Boo'ichatti inni geeddare. Maqaansaa Lucifer jedhama, seexana jedhama, jawwicha marrataa jedhama. Inni immoo gadda gammachuutti geeddaru immoo maqaansaa Yesuus jedhama. Inni kuni gadda namaa gammachuutti geeddara. Inni sun immoo gammachuu namaa maalitti geeddara? Gadda namaatti geeddara. Salphaa seexana jedhama maqaansaa. Kanaaf yaa obboleettii koo, yaa obboleessa koo, har'as ilmi Waaqayyoo Kiristoos Yesuus gadda keenya gammachuutti geeddaruu danda'a. Kana godhe Yesuus iddoo kanatti. Garuu Yesuus maal barbaada? Dhaga'amuu barbaada. Kabajamuu barbaada Yesuus. Sabni koo orri maqaa kootti yoo isaan gad of deebisanii na barbaadanidha. Iddoo sana isiniin dubbisame. Macaafa seenaa bara boqonnaa 7 baafadhaame. Sabni koo jedha sagalee Waaqayyoo gooftaan maccaa sagalee isaatiin. Lakkoofsa 14 akkana jedha.
macaafa seenaa baraa lammaffaa sabni koo warri dhuunfaa koo ta'anii gad of deebisanii ana barbaaddatanii waaqayyo akkati barbaaddattu barbaadaa jira saba waaqayyo. Rakkina dhufe kana keessatti gidiraa dhufe kana keessatti akka waldaattis saba biyya lafaarra teessanii dhagaa jirtan ergaa waaqayyo isinitti hima. Waaqayyo barbaadamuu barbaada. Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 7 irratti akka jedha iddoo gabiraatti immoo barbaadaa hin argattu balbala surkutaa isinii banamaa. Maal barbaadaa jirtu warra? Furmaata barbaaddu biyya keessaniif. Oromiyaan akka isheen bilisoomtu barbaaddu gaaffiin sin gaafachaa eeyyee jedhaa deebisaa. Mee waaqayyo duratti gaaffiin sin gaafadhu akka sin dubbattan hin barbaada. Harka keessan gara waaqayyotti ol kaasaa gowwummaadhaan. Ani sin argu waaqayyo sin arga. Oromiyaan akka isheen bilisoomtu hin barbaaddu. Oromiyaan akka isheen boqonnaa argattu hin barbaaddu. Itoophiyaa keessatti sabni Oromoo ol qixxummaadhaan saba gabraa wajjiniin tokkummaadhaan akkan jiraatu hin barbaaddu. Furmaanni isaa sin bira jira. Sabni koo warri dhuunfaa koo ta'an gad of deebisanii ana barbaaddatanii tokko maal godhan jedhe waaqayyo ana barbaaddatanii sabni koo waldaan Kiristoos du'eef gad of deebistee yoo biyya isheef lammii isheef waaqayyo duratti inni jalqabaa boosee waaqayyoon yoo kadhatte waaqayyo kanatti hin jedha sagalee isaatiin karaa isaanii isa hamaarraa deebi'anii yoo na kadhatan na barbaaddatanii karaa isaanii isa hamaarraa karaa hamaarra ituu jirru waaqayyoon yoo waamne waaqayyoon nun dhaga'u karaa hamaarraa deebi'uu qabna. Karaa isaanii isa hamaarraa deebi'anii yoo na kadhatan ani waaqarraa isaaniin nan dhagaa. Galanni fulfinni waaqayyoof haa ta'u. Sabni koo Yesuus akkasiniin jedha saba waaqayyo. Sabni koo warri kan koo ta'an ana barbaaddatanii yoo karaa isaanii isa hamaarraa deebi'an ana kadhatan ani waaqarraa isaan nan dhagaa. Maariyaam nattee Yesuusitti dubbatte Yesuus ishee dhaga'e. Namicha jaamaa sanaan Yesuus Kiristoos akkanatti hin jedhe. Maal akkasii godhuu barbaaddaatti hin jedhe. Ilaalaa obboloota koo Yesuus Kiristoos namicha akka inni jaamaa ta'e hin arga. In ilaalaa garuu hin gaafate fedha isaarra gaafate. Waaqayyoo fedha kee barbaada. Akkati dubbattu barbaada, akkati kadhattu barbaada, akkati fuula isaa barbaaddattu barbaada. Maal hojjechaa jirtati? Kadhachaa jirta. Fuula waaqayyootti boossee waa'ee biyya kee, waa'ee lammii keef waaqayyoon barbaaddachaa jirta. Maaliin irratti yeroon kee darba? Maalaa isaa oolta? Waaqayyoo jechaa jirta. Furmaanni si keessa jira iddoo gabiraan ilaalin. Yoo sabni koo gad deebi'anii na kadhatanii ani waaqarraa isaan nan dhagaa. Cubbuu isaanii isaaniif nan dhiisa. Ilaalaa ani waaqarraa isaan nan dhagaa. Cubbuu isaanii isaaniif nan dhiisa. Biyya isaanii maal nan godhan? Nan fayyisa. Yesuus biyya keenya fayyisuu barbaada saba waaqayyo. Fayyinni Oromiyaaf haa ta'u. Fayyinni Itoophiyaaf haa ta'u. Fayyinan nu barbaachisa. Nagaan nu barbaachisa. Gammachuun nu barbaachisa. Kun akka ta'uuf garuu waldaa waaqayyoo raftee kun hin dhufu. Ciistee kan hin dhufu. Gad of buustee fuula waaqayyoo barbaaddattee waaqayyoo kana godha. Ana jedha miti sagalee waaqayyoo jedha. Yohaannis boqonnaa 2 irratti kana argina. Yeroo gadi bu'anii wanta Yesuus Kiristoos isaaniin jedhe godhan wanta isaan iyyaanne Yesuus hojjete. Har'a ergaan koo yoo nun gara waaqayyootti deebine waaqayyoodhaan kadhanne haala keessa jirru fuula waaqayyoo barbaaddanne waaqayyoon dhageenye yoo jiraanne waaqayyoo karaa nuun iyyaanne akka nuun iyyaannetti wanta dinqii godha. Dhugaa waaqayyoon sinitti hima. Dukkanaa'ee nafu saba waaqayyoo hin ifa. Rakkina keessatti barri keenya dhufu rakkina keessaan baana.
Garuu rakkina keenya achi butus as butus kan danda'u anaaf isin. Yoo nuun fuula Waaqayyootti gadi jennee boonye Waaqayyoon yoo kadhanne Waaqayyo Waaqarraati harka isaa diriirsa. Namaari nyaatamuuf hin jedha jedhee Phexros Iyesuus harka isaa qabee baase. Rakkina kee jiru keessa nu baasuu barbaada Waaqayyo. Garuu harka keenya gara Waaqayyootti adeemsu, fuula keenya gara Waaqayyootti adeemsu. Fuula Waaqayyoo barbaadan haa kadhannu. Waaqayyo maal nurraa barbaada akka waldaatti, akka dhuunfaatti. Kana irratti dubbachuu barbaada. Pooyintii tokko har'a. Waaqayyo sabni isaa warri dhuunfaa isaa ta'an akka isa barbaadan barbaada Waaqayyo. Akka isa dhaga'an barbaada Waaqayyo. Kana barbaada saba Waaqayyo. Adeebinu gara Waaqayyootti. Waldaa Waaqayyoo deebina. Waaqayyo akka deebinu barbaadaa jira. Maariyaam wanta inni isiniin jedhu godhaa jette. Wanta Yesuus isin jedhu gochaa jirtaata. Kiristoos wanta inni isin jedhu gootee jiraachaa jirtaati. Moo fedha mataa keetiin yaada mataa keetiin geggeeffamtee waan hundumaa gochaa jirtaati. Eenyu si geggeessaa jira siin har'a? Eenyu dhagaa jirtati? Yesuusin dhagaa jirta moo? Lafa teenyuutii dhaabbannee faarfannaa kana faarfannee gara Waaqayyoon kadhanna gabaabsine. Nandeebiyaa na deebisi, nan fayyaa na fayyisi. Nandeebiyaa na deebisi,